guyyaa muraata obboleessa keenyaa kana harkutti maal sitti dhaga'ame? Baay'ee gammachuu guddaa. Gammachuu guddaa. Artistii Muniir Shaafii obboleessa reeti. Yaa. Obboleessa yaa. Baay'ee waliin dabarsine. Finfinnee irraa kaatee dhufte. Yaa akkasii. Muniir nama tokko qofa miti artistii keenya daawwitii keenya hiriyummaa keenya qofa osoo hin ta'in tokkummaa sabaa irratti saba tokko gochuun firummaa jabeessuu irratti arusni kun fakkeenya bareedaa ta'a jedhee yaada. Waa hunda rabbiin yeroo isaatti akka inni godhus nama barsiisa. Yaadannoo nama barsiisu, nama onnachiisu, jaalala tokkummaa barsiisu, cidha bareedaa kanaan duras du'aayin akka obboleessi biyya bultii hodhatu akka rabbi isa jaalu du'aayii gochaan ture rabbiin guyyaa irraa deebii du'aa kiyyaa agarsiisee alhamdulillah rabbil alamin. Maasha Allah. Obboleessi kiyya qaaliin artistii jireenyaa Shifarraa nama nuti akkaan jaalannu wallahi Finfinnee irraa ka'uudhaan kabaja yerootti gaa taaziyaanis jira gaddi jiraatu gadda gammachuu keessatti dirree dhawaa irraa hafeen beeku inni guutuu Oromiyaa irraa hafee illee beeku. Kanaafuu jiree kiyya baga nagaa annaa dhufte ati illee baga gammaddeen siin jaa. Baga walumaan gammanne. Harka.